Appilikeeshinii viidiyoowwan saayizii gurguddaa qaban itti xiqqeessinu isinitti agarsiisa na waliin tura. Egaa appilikeeshiniin hedduun jechuudha yeroo viidiyoo tokko saayizii isaadhaa xiqqeessitan qulqullinni viidiyoo isinillee wajjin xiqqaata yookaan ammoo ni badaa jechuudha. Garuu ammoo appilikeeshiniin ammaan isinitti agarsiisu kun viidiyoo tokko yeroo isin saayizii isaa qofa xiqqeessitan qulqullinni isaadhaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Viidiyoon sun saayizii isaa qofatu xiqqaata jechuudha. Fakkeenyaaf meegaabaayitii 100 gara meegaabaayitii 10 akkasuma immoo GB tokko fakkeenyaaf viidiyoo GB tokko guutuu jechuudha gara meegaabaayitii 100tti gad isiniif xiqqeessaa jechuudha. Appilikeeshinii kana Play Store irraa ni argattu. Play Store keessa intanii viidiyoo paandaa kompireesar jettanii yeroo barreessan kun ammoo viidiyoo paandaa jettanii search gootu jechuudha. Ergasii boodatti aappii isa kana jechuudha. Aappichi viidiyoo paandaa kompireesar kan jedhamu kan amma qalama gurraachaan isitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Isa kana bilbila keessan irratti install godhattu jechuudha. Ergasii boodatti haala ittiin viidiyoo tokko xiqqeessitan osoo qulqullinni viidiyoo sanii isin jalaa hin hir'anne jechuudha. Keessa inni isinitti agarsiisu. Egaa aappicha haa bannu. Agasittuu namoonni chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon kun ammoo nama hedduu fayyaduu danda'a waan ta'eef share gochuudhaan eegala. Egaa fakkeenyaaf viidiyoo kana ilaala. Viidiyoon kun meegaabaayitii 431 jechuudha. Garuu viidiyoon kun daqiiqaa 6 qofaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana osoo qulqullinni isaa hin xiqqeessinetti saayizii isaa kana qofa irraa xiqqeessina jechuudha. Egasii viidiyoo kana akkasitti kuna gara gadii kanatti next kan jedhu kana filattanii jechuudha. Signoo kana jechuudha. Next kan jedhu yeroo tuqxan asitti gaawwanni isin dogoggortuu hin qabne small file kanarra yoo gootan qulqullinni isaa isin jalaa xiqqaata jechuudha. Medium file hamma tokko qulqullinni isaa ni xiqqeessa garuu ammoo viidiyoon sun qulqullina qaba jechuudha. Large file kan jedhu kanarratti jechuudha. Large file kun waan tokko waan hir'isu qabu jechuudha. Kan inni hir'isu faayila san saayizii isaa qofaa jechuudha. Kanaaf ergasii booda large file irratti goone next jennaan. Inni kun yoo isinitti kan dhufu taate beeksisa waan ta'eef asitti eegdanii qubee tuqxu jechuudha. Ergasii asitti compress kan jettu kana filattu. Egaa amma viidiyoon sun haga inni 100 guututti eegdu jechuudha. Viidiyoo san xiqqeessaa jira waan ta'eef yeroo inni asitti lakkoofsi kun 100 guutee xumuretti dan jettuun jechuudha. Yookaan ammoo 100 yeroo guute haga inni 100 guututti eegdu jechuudha. Chaanaalii Walwaasiitii viidiyoowwan dhugaa viidiyoowwan barnoota wal qabatan waan hojjetuuf subscribe godhaa. Viidiyoo keenya akkasumas chaanaalii keenya illee nama bira akka gahuuf share godhaan isiniin jaa. Egaa akkuma agartan appilikeeshiniin kun viidiyoo meegaabaayitii 431 ture gara meegaabaayitii 47tti gad buusee jira jechuudha. Asitti akkuma ilaaltan resolution isa tokkumaa jechuudha. 1980 baay'isu 1080ti. Inni kunillee 1980 baay'isu 1080ti jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun viidiyoo tokko jechaadha osoo qulqullina isaa waan tokko irraa hin hir'ifnetti hamma inni meemoorii nu jalaa qabatu qofa nuuf xiqqeessaa jechuudha. Ergasii boodatti asitti viidiyoo kana akka haarawaatti save gochuu barbaadan inni duraanis akka taa'uuf jechuudha. Save kan yeroo kana tuqxanii yoo ammoo kan duraa haqamee inni kun akka save ta'u barbaadan replace kan jedhu kana tuqxanii jechuudha. Egaan amma replace kan jedhu kana tuqaa ergasii boodatti okay jedhanii jechuudha. Halluu jennaanii. Egaa dhufee jira jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin kun viidiyoowwan saayizii gurguddaa qaban jechuudha. Osoo qulqullinni hin hir'anne hamma inni meemoorii nyaatu qofa kan xiqqeessuudha jechuudha. Chaanaalii Walwaasiitii viidiyoowwan akkasii waan hojjetuuf subscribe godhuudhaan viidiyoon nu gadhiifnu akkasiin bira ga'u godha. Galatoomaa nagaan naaf jiraadhaa.